sagantaa keenyatti seenuu mee sagalee keessan Meeshaan gubbaa baanii ilaala. Tole kuni sagalee koongireesii federaalawaa Oromooti. Bona. 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 Kun sagalee koongireesii federaalawaa Oromooti. Bona. Istaadiyoomii Arsii Nageellee keessatti argamna. Jilli koongireesii federaalawaa Oromoo barreessaa paartii keenya obbo Dajanee Xaafaa akkasumas qabsaa keenya Amsaa Booranaatiin bulfamu as keessatti argama. Oromoon har'a kan ga'e wareegamtoota gootota hedduu Kophaa keeyyamne bakkaan gubbarraa wanni godha. Jaan turoolii siin waraabne. Waraanni Oromoota obboloota keenya Wallagga irratti labsame amma gara ji'a tokko fixeetu jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa jira. Uummanni lixa Oromiyaa yeroo kana gaddaa fi boo'icha keessa jira. Namoota carraan du'aasaa mudate keessaa immoo obbolaan ilmaan adaadaa hoogganaa keenya obbo Baqqalaa Garbaas keessatti argamu. Bakkuma hundatti jilli kafaa'oo yaadannoo akkasumas wareegamtootaaf godhaa tureera. Kafaa'oonis dhumaatii fi boo'icha uummata Oromoo irra jiru dhuma itti gochuudhaaf qabsoo gaggeessaa jira. Kanaaf nutis uummanni Arsii Nageellee asitti argamu akkasumas jilli kafaa'oo gadda uummata wareegamaa jiru kanaaf gadda daqiiqaa tokkoo fi yaadannoo sammuu akka goonuun